Ani duraan beeyta deggara absishaa ture abbaa kunoo nama 200,000 irratti kaadee jira absishaa fedhan yaaki maakii deggara warri Jarman amma naagalee warri Ingiliz warri Awurooppaa maakii miutii irraa ka'ii dubbadhume Wayii. kalaasi deggara Diiboosu hedduun qaba jechuudha haala kanaan. Wayii. Biyaansi warri Adabbiin ibsishaadha. Suuraa akka ani gootota goda irratti maxxanfadhu argiteemi. Akkasitti guddisee jechuudha. Guddisee poostara guddaadhaan qabeetu deema jechuudha. Saayiboonni isaa immoo namni kun nama 10 ol suuraa gaafa mana footoo kaatee suuraa waraqaan jirtu. Waraqaadhaan tolchisanii isa duubaan deemanii sirba naanniyyee jirutti banatanii jechuudha. Magaalaa keessa deeman jechuudha. Fagaatanii deemanii Facebook fi TikTok irratti post godhan. Ani immoo yoo namoohee jechuudha hamaruu haadhalee deemna. Ani tishartii isaanii uffadhaa. Si haadha faatee seenaa fi seenaan immoo tishartii isaa samiirratti irra raastee na jala deemna. Are you crazy? Lumaatu dhugaa jeeshee adabbii jaarsi kennee adabuuf asii maaltu gache ilma asii maaltu gache jaarsi asii maaltu gache. Yoo moome isinii kafareellee taatu na jala deemu qabdan adabbiidha waan ta'eef waadaa olii seenne samuuda sirba shukrii waadaa kan jootti baneetiin deemaa jechuudha magaalaa keessa. Adabbii isaati bar kun adabbii isaati isaa kana naan jee bar. Oguu duraan miila qullaa deemta naan jeeti namni itti iyyee miila qullaa kophee uffachuu qabdi jaani. Kana asli isiniifillee kafalu yoon adabame akkas godhuun dirqama si galee akkasii gaa. Yaa rabbi ruma siyaa oolchi wallaahi adabbiin hin ulfaata ilaalki. Inni adabamu wayya inni mooyamu wayya. Sanii bar seenaa illee namni marti sharti harka qabatee samii ilaalaa deemtanii barsanu. Barana waan biyya biratti jiru ta'e inni biyya kana barana waan hin taane galmaa weedha rabbi sinaa baasu. Ay rakkoon hin jiru Seenaa firiidhaan galmeessu. qabanii deemuu hin dhabamu ni beeksisanii fi haayee bakka doktara akkasii gaa adabbiin hubadhu shi. Wayi doktora ko. Abshir. Haayee Mangala mangal. Doktora dibdee jiru dubbiitu. dubbiin hin ulfaata. Tadaggatee jira doktorri. Wallahi haadha no good wallahi. Sodaa kabajuu qaba zisha. Saayiboota hin qaburee ni beekaa. Saayiboota taklaallaa waliin qabee amma asii waliin qabee ilaamu doktor waan biraas hin nama. An saayiboota hin qabu hin beekaree saayiboota waan hin qabne faamilii isaan seenaa illee ara seenaa hambisanii tokko hafuun qabu erga saayiboonni kiyya marti gabbahan keessas gabbahuu qabanii naan jee. Hayyee jee fudhadhee bakka maal godhatu bahu. Jarri saahiban kiyyaa miti faamiliidha abbaa kiyyaa jechuun hire saahibni keessee seenaa hojii deemi kaa. Bakka na waliin dararamtarree doktara maal rakkoo qaba bakka sanuu moomu bari moomu yaadin moona. Inshallah wallah makiiti rabbi rasa oolchu adabbi masaniifu. Wallahi. Wallahi garaa hidhadhu. Yoo moome tishartii ifdantaa na waliin adama. Tisheertii mana jirti ati maal goota tisheertii isaa mana kaati. Akkas hin jenne tishartii isaa maal manaa qabaa miti footoo hin daleessanne malee isinii daleesseen isiniif kannaa mire na gargaartan jechuu fedheeti yoo moome. Abbaa afurii. Seenaa saayizii keessaniin deemne hojjisiisna gaa suuraa isaa ta'e yoo moomne. Uffannee deemnaa. Ana ta'u uffattee isin dura deemtu isin harka lamaan Isin akka baandiraatti walawalaa kararra deemtu. na duuba deemtanii ani isin duran deemaa gama ilaaluun jiru gama ilaaluun jiru qaxxa